Muummeen Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa keessatti pirojektoota misooma qonnaa fi albuuda adda addaa daawwatanii jiru. Aanaa Hawwaa Galaanitti misooma kilaasteraa muuzii lafa hektaara 64 irratti qonnaan bultoota 185 misoome daawwachuun walitti hidhaminsa jallisii fi bu'uuraalee misoomaa mijaawan oomishtummaa qonnaan bultootaa fi wabii nyaataa milkaneessuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jiraachuu ibsan. Akkasumas pirojektii jallisii qeexoo kan aanaalee 3 Caanqaa fi Hawwaa Galaan keessatti argamu kanneen akka qamadii, ruuzii fi muduraalee babal'isuu danda'e dinqisiifatanii jiru. Gama biraatiin godina Wallagga Lixaa aanaa Geenjitti pirojektiin misooma warqee Tulluu Kabii walta'iinsa mootummaa fi dhuunfaan jalqabame qabeenya uumamaa naannichaa diinagdeetti jijjiiruu dabalataan tajaajila hawaasummaa kanneen akka barnootaa, fayyaa fi manneen jireenyaa fooyyessuuf kaayyeffachuu isaa himan. Oolmaa isaanii kanaan muummichi ministeeraa fi jilli isaanii pirojektii guddicha Arjoo Deeddeessaa daawwatanii jiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa baatii eblaa dhufu keessa buufataalee xiyyaaraa haaraa 3 ijaaramanii xumuraman tajaajilaaf qopheessuu beeksise. Buufataaleen kunniin ijaarsa isaanii xumuruun balalii idilee keessoo biyyaa fageenya adda addaatti taasifamuuf qophii ta'uun isaanii ibsame. Hojiin ijaarsa buufataalee xiyyaaraa kunniin kanneen akka Nageellee Booranaa, Goree Mattuu fi Dabra Maarqos ta'uun kan mirkanaa'e yoo ta'u, tajaajilli isaaniis sochii daldalaa fi hawaasummaa naannolee kanaa akka jabaatu ni taasisa jedhamee amanama. Kunis galma daandiin qilleensichaa biyyattii keessatti walitti hidhaminsa balalii keessoo babal'isuuf qabu keessaa isa tokko yoo ta'u, eebbi buufataalee xiyyaaraa kunis baatii eblaa keessatti raawwatamuun tajaajila guutuu eegaluuf jiru. Kunis carraa hojii uumuu fi seektara turizimii naannichaa cimsuuf dandeettii guddaa qabu kana saffisaan hojjechuun daandichi tajaajila isaa caalatti akka cimsuu dandeessisa jedhamee jira. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa eebba pirojektii jallisii qeexoo irratti argamuun akka dubbatanitti inisheetiivota akka ashaaraa magariisaa fi misooma sululaa yaadama ida'amuutiin hojitti hiikuun furtuu hiyyummaa keessaa ba'uuti jechuun dubbatan. Mootummaan jijjiirama waggoottan darbaniitiin qabeenya uumamaa biyyattii sirnaan hoogganuun badhaadhina mirkaneessuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu himan. Milkaa'inni pirojektii qeexoo dandeettii hiyyummaa injifachuu kan mirkaneessu waan ta'eef ummanni tattaaffii misoomaa jalqabe akka cimsuu waamicha dhiyeessan. Itoophiyaan deeggarsa sagantaa misooma mootummoota gamtoomanii UNDP gargaaramuun lammiilee Afrikaa fayyadamtoota teeknoolojii tahuu qofarraa gara oomishtoota dandeettii qabaniitti ceesisuuf hojjechaa jiraachuun gabaafame. Biyyattiin wiirtuuwwan daataa sammuu namtolchee Artificial Intelligence fi giddugala tajaajila dijitaalaa Masoob jedhamu hundeessuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuu fi kenniinsa tajaajilaa ammayyeessuuf tarkaanfiiwwan fudhachaa jirti. Sochiin kun diinagdee biyyattii gara guddina dijitii lamaatti kan ceesisu yoo ta'u, dameen dhuunfaa walabummaa faayinaansii akka argatu taasisuun Itoophiyaan Afrikaa keessatti akka fakkeenya guddina teeknoolojii fi oomishtummaatti akka tajaajiltuuf abdii guddaa uumee jira. Qondaalli olaanaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Niit Cheekar ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoos waliin Finfinneetti mari'atan. Walga'iin kun hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf kan kaayyeeffate ta'uu fi dhimmoota akka tumsa diinagdee, farra shororkeessummaa, nagaa fi tasgabbii naannichaa eeguu irratti xiyyeeffannoo kennee jira. Mariin waraana dhaabuu Yuukireenii fi Raashiyaa haala gaariin adeemaa jiraachuu ergamaan addaa Ameerikaa Steve Witkoff dubbatanii jiru. Haa ta'u malee maricharraa bu'aan guddaan argamu gadaanaa ta'uu hime. Pireezidaantii Yuukireen garuu yoo mo'ichi Raashiyaaf kenname nagaan hin dhufu jechuun ejjennoo biyya isaanii dabarsanii kennuu akka hin barbaanne mirkaneessan.
Tattaaffii pirezidaantiin Ameerikaa biyyoota kanneen walitti dhiyeessuuf godhan jijjiirama fidaa jiraatus Yuukireen irra deddeebiin fedhii isii akka dhiistu gaafatamaa jiraachuun gabaasa kanaan hubatamee jira. Iraan dhimma niwukilaraa ilaalchisuun wantoota ijoo ta'an irratti Ameerikaa waliin waliigalteerra gahuu beeksifte. Biyyoonni lamaan Jeneevaatti marii alkallattii erga taasisaniin booda ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi dhimmoota teeknikaa irratti fooyya'insi jiraachuu ibsan. Gama isiitiin Ameerikaanis marii kana keessatti fooyya'insi jiraatullee qabxiiwwan bal'aa ammallee irratti mari'atamuun barbaachisu jiraachuu dubbatan. Biyyi Iraan gama isiitiin torbaan lamaan itti aanan keessatti yaada furmaataa dabalataa fidanii akka dhufan eeggamaa jira.